Calaqqeen aantummaa uummataa, calaqqeen jaalala biyyaa agarsiistuun barachuu afii beekuu mormii qofa miti. Mormii qofaan ta'uu hin qabu kan ibsamu. Ijaarsa biyyaa keessatti, ijaarsa sabaa fi sirnaa keessatti, guddina biyyaa keessatti, biyya itichuu keessatti, tin'isuu keessatti gumaacha gochuudhaan ibsamuu danda'uu qaba. Aantummaan, quuqamni, beekumsii fi barnoonni hin qabna jennu dhugumatti hin qabna yoo ta'e, diigumsa keessatti osoo hin taane ibsamuu kan qabu, ijaarsa keessatti calaqqisuu danda'uu qaba. Waan galee dhalate hunda mormuun, waan mootummaa irraa hojiilee misoomaa gurguddaa, karoora misoomaa gurguddaa dhufu hunda mormuudhaan maqaa xureessuun xinneessinee mul'isuuf yaaluudhaan guddinni tabbi guddinaa nuti itti geennu, ol ka'iinsa nuti itti dhaqqabnu hin jiru. Kanaan ibsamuu hin qabu barachuun keenya. Kanaan ibsamuu hin qabu beekumsi. Aantummaan, quuqamni kanaan ibsamuu hin qabu. Tasuma diigumsaan osoo hin taane ijaarsaan ibsamuu kan qabu. Karooraalee misoomaa gurguddaa qaamonni tokko tokko gaafa dura dhaabbatan, gaafa xinneessuuf yaalan, gaafa xureessanii dhiheessuuf yaalan argina. Kan nama gaddisiisu immoo qaamoleen kunneen keessumattuu qaamni gara baargamaatii hojiilee akkasii irratti hirmaatan hedduun isaanii gaafa arginu, gaafa laallu namoota baranne jedhan, namoota beekne jedhan ta'anii gaafa arginu baay'ee nama gaddisiisa. Barachuun, beekuun, jaalallii fi quuqamni sabaa, aantummaan uummataa kana qofaan ibsamaa? Mormii qofaan, diiguu qofaan, walxinneessuu qofaan? Maaltu kana godhe safara isaa? Safara barnootaa, safara beekuudhaa, safara quuqamaa fi aantummaa uummataa maaltu kana godhe? Maaltu mormii godhe? Maaltu diigumsa godhe? No, tasuma kana ta'uu hin qabu. Beeknes haa ta'u utuu hin beekne, qaamonni waan kana tarkaanfachiifnu, waan galee dhalatu hunda morminu, karoora misoomaa gurguddaa, just waan mootummaa irraa dhufe qofaaf. Waay, maali jibbi hammana gahi? Maali duuchummaan hammana gahi? Kuni duuchummaadha. Just it is a blind move. Really, ጭፍንነት ነው ይሄ። ጉሉፋ ዱቻ ከነ keessaa bahuu danda'uu qabna. Gulufa waan galee dhalatu hunda mormuu kana keessaa bahuu danda'uu qabna. Shaakala kana akka sabatti dhaloota irraa dhaloota dhaalchisaa deemuu hin qabnu. Waan hunda mormuun dhibee hamaadha jedhana. Waa'ee rakkinni jiraachuu danda'a. Caasaa mootummaa keessa rakkinni jiraachuu danda'a. Hojimaata irratti rakkinni jiraachuu danda'a. Priority issuun jiraachuu danda'a. Kanneen kana garuu constructive bifa ta'een comment gochuudhaan akka sirratu, akka fooyya'u gochuun ni danda'ama. Inni kun waan tokko ta'ee faallaa kanaatiin ammoo waanuma karoora misoomaa ta'e, waanuma mootummaarraa karoorfamee dhufe hunda noo jechuun dhibee hamaadha kun. Araada hamaadha kun. Of course adeemsi sabni kun irra ture, haalli sabni kun irra dhufe wantoota hedduu shakkaa akka shakkuu qofa osoo hin taane maayindiseetii mormii kana keessatti lafa qabsiisee jira, keessatti bu'uursee jira. Waan hojjetamu garuu bal'isanii achi fageessanii yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Har'atti wanni hojjetamaa jiru waan uummata kana miidhu, waan biyya kana miidhu, no. Fuulduree saba kana, fuulduree biyya kana, lammii biyya kana cufa waan mataa ol
qabachiisu waan fuulduree lammii biyya kana hunda ibsuudha. Isa kana akkamitti fudhachuu dadhabnu? An akka nama dhuunfaatti kan iyyaadu hayyuun saba kana har'a jiru kun hojiilee har'a jiran kana qofa wal deeggaraa osoo hin taane rakkoo saba kana gara fuulduratti mudachuu danda'u raagee fala kaa'uu qabaa. Dandeettii akkasii warra qabutu har'a akka carraa godhee addunyaa irratti wal eege jedhee tayyaada. Hayyoota gurguddaa akkasii qaba sabni kun, hayyoota gurguddaa akkasii horachuu danda'eera adeemsa seenaa keessatti jedheetanii kan iyyaadu. Haalli qabatamaan amma argaa jirru garuu walitichuu caalaa hanqina walii guutuu fi hojiilee gurguddaa eegalaman kana wal gargaaranii akka galma gahan fayyadamummaa uummataa, fayyadamummaa lammii biyya kanaa, seenaa biyya kanaa akka jijjiiran gumaacha irraa eegamu gochuu caalaa qoree wal jala afuun wal sakaaluun shaakala baratamaa ta'eeti kan dhufe. Mormiin waan dhalootarraa dhaloota dhaalchisaa walitti dabarsaa dhalootaaf kennaa jiru natti fakkaata. Hafuu qaba kun. Bakka barbaachisutti mormuun hojumaan sirriin taane akka sirratuuf mormuun yaada kennuun koomenti gochuun waan baay'ee murteessaadha, waan barbaachisaadha. Faallaa kanaan ammoo waanuma dhufe hunda no jechuun dhibee hamaa, weerara hamaadha kun. Of haa laallu. Qaamonni akkana goonu maali bu'aan nuti buufachaa jirru? Uummanni nuti ajjabaa jira bara. Uummanni har'a rakkatus hojii misoomaa kun isaaf akka ta'e pilaaneetii biraatirraa uumama biraa itti fiduuf akka hin taane, UFO itti fiduuf akka hin taane uummanni kun ni amana. Amaneetu rakkatees deeggaraa jira. Amaneetu tikfachaa jira. Cinaa dhaabbachaa jira. Faallaa kanaan nuti halaalatiin kun hojjetamuu hin qabu, kun akkana ta'uu hin qabu, kun akkas ta'uu hin qabu, ganamaa galgala lallaba keenya kana hawaasni nu madaalaa jira yookiin kiiloorra si kaayaa jira. Qabatama hawaasni keessa jiru utuu hubatin bakkuma kaleessaa dhaabbattee waanuma kaleessaa akkuma kaleessaa jechuun dhaabbatanii hafuu sana agarsiisa. So please dhaabbattanii hafinaa yeroo faana tarkaanfadhaa. Waan biyyaaf ta'u, waan uummataaf ta'u, waan sabaaf ta'u aadaa isinitti ta'ee cal jettanii morminaa. Agarsiiftuun beekumsaa, calaqqeen beekumsaa, agarsiiftuun jaalala biyyaa fi aantummaa uummataa mormii fi diiggaa miti. Itichuudha, tin'isuudha, ijaaruudha, wal utubuudha. Hanqina walii koomenti godhanii waliif guutuudha. So, dhaabbadhaatiif ilaalaa. Uummanni waan isaaf ta'u beekee adda baafatee duuka hiriiree jira. Kanaafuu qaamonni beekne jettan, baranne jettan ofiimmoo stiil blindly deemaa jirtan taajjabbii uummataa hamaa keessatti kufaa jirtu. Har'a dhaloonni bifuma kaleessatiin ergamu hin jiru. Dhaloota sababa irratti hundaa'e, dhaloota sababa gahaa irratti hundaa'e fi sababatti amanutu uumame. Biyya uummataaf kabaja taatu, biyya uummanni ittiin boonu, lammiin biyya kana hundi ittiin boonu ijaaramaa jirti. Akkuma sana lammii biyya sana madaaltu ijaaruu keessatti lammii sababatti amanu kan ilaalcha qajeelloo qabu uumuu keessatti hundi keenya gumaacha nurraa eegamu gochuu danda'u qabna.
qaamayyoo itti hirmaannee gumaachuu dandeenye gumaachuu, yaadayyoo gumaachuu dandeenye gumaachuu, kallattii dandeenye hundaan shakakkee takkas taatu keessatti darbachuu fi keessa buufachuu danda'uudha qabna malee har'a rakkina keessa jirra jennee rakkina har'aa laallee waan boru dhalootaaf ta'u, waan boru saba kanaaf ta'u xinneessuuf yaaluun, gatii dhabsiisuuf yaaluun, gatii of dhabsiisuudha. Akkasitti yaada. So please, ilaalcha mormii kana ofirraafis balleessinee dhibee kana keessaa haa baanu. Inni kun araada hamaa, weerara hamaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Dhibee hamaadha. Ofii fi sammuu dhalootaa keessaayis reezistivity kana haa baasnu. Bakka barbaachisutti mormuun namummaa, dhiirummaa akka sirratuuf, hojimaanni badaan akka sirratuuf, hanqinni akka guutamuuf, reasonably logical bifa ta'een, okay, convincing bifa ta'een dura dhaabbachuun barbaachisaa. Qaamni koomenti godhamus yaada sana fudhatee sirreeffama barbaachisu gochuun beekumsa, gahumsa. Faallaa sanaan garuu waan galee dhalatu hunda mormuun I think jaarraa keessa jirus hin madaalu, barachuudha fi beekumsa hin qabna jettanis hin madaalu. Hubannoo kooti. Fayyaana ta'a.